Ashama kamoota naggeeffattoota keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo kawwixata hagayya 24 eegalee jira. Sagantaa har'aa keessatti gadda keessa galle mataan kennattee ni mataa isaaniitiin illee haati warra isaaniitiin illee walumarratti iyyiidhaan dhuman. Sheikh Haji Ibrahim Presidenti Majlisa Oromiyaatti dhimma jecha imaamotaaf haleellaa masjidaawwan irratti dubbifneerra. Gama kaaniin booranni gumii gaayoo ka waggaa 8tti al tokko taa'u eegalee jira. Yerootii walqabatee waan namti bira hallee akka to'annoo godhanii akka alkooliif maaksii fayyadaman. Oolmaa mana murtii Jawaar Mahaammadiif kaanillee harkaa qabna. Jidduutti ammoo oduu gaggabaabseen isinitti hima. Ani bakka laatumaati. Galmee qorannoo duraa dhimma Jawaar Mahaammadi fi namoota 13 biroo irratti jechoota ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf har'atti beellama qabatee ka ture manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa jecha ragaa nama tokko dhaggeeffate komii shakkamtoota irratti ajajawwan kenne. Oolmaa dhaddachaa ka hordofe Habtaamuu Xababuu dubbiseen ture. Mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti dhaddachi ramaddii araadaa beellama isaa guyyaa har'aatiin ragaa abbaa alangaa tokko jecha isaa dhaggeeffateeti kan jiru. Kanaan alatti immoo dhaddachichi yeroo eegalutti iyyatawwan gama shakkamtootaa akkasumas immoo gama abbaa alangaatiin beellama darbe irratti ka'anii turaniif ajaja kennuudhaan kan inni eegalee ture. Haaluma kanaan Jawaar Mahaammadi fi obbo Baqqalaa Garbaan beellama yeroo darbe irratti miidiyaaleen heeyyama keenya malee suuraa akkasumas immoo viidiyoo keenya fudhachaa jiru. Kanaafuu kun akka ittifamu manni murtii ajaja nuuf haa kennu jechuudhaan gaafataniiti kan turan. Haaluma kanaan manni murtichaatis ajaja har'a kenneen miidiyaaleen suur-sagalee heeyyama namoota kunneenii malee gonkumaa akka hin maxxansine yookaan immoo akka hin baasne yookaan akka waraabne manni murtichaa ajaja kenneeti kan inni jiru. Gama biraatiin immoo dhaddacha keessatti maatiin keenyallee osoo argamanii yaadni jedhu yookaan immoo iyyanni akkas jedhu ka'eeti kan inni ture. Manni murtichaa shakkamtoota kunneeniif maatiin isaanii lakkoofsaan 4 hin caalle dhaddacha irratti hirmachuu akka danda'aniif ajaja kenneeti kan inni jiru. Gama biraatiin immoo gaazexeessaa OMN kan ta'e Mallasaa Dirribsaa iyyata isaa dhiyeeffateeti kan inni jiru. Haaluma kanaan manni murtichaa gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa bilbilaan maatii isaa akka argatu akkasumas immoo uffataa fi suuraan illee akka dhiyaatuuf murtee yookaan ajaja kenneeti kan jiru. Dhimmi ajajni irratti kenname inni biraan dhimma bilbilaati. Beellama darbe irratti abukaatoowwan abbootii alangaa bilbila qabatanii seenaa jiru. Nuyi garuu bilbila ala akka keenyu taasifamaa jira jechuudha. Iyyatanii turanii. Haaluma kanaan manni murtichaa guyyaa irraa kana abukaatonnis ta'ee abbootiin alangaa bilbila qabatanii gara dhaddachaa seenuu akka hin dandeenye himeeti kan inni jiru jechuudha. Tole dhaddacha irratti shakkamtoonni waan dubbatan yookiin waan mana murtiitti himatan qabu. Obbo Jawaar Mahaammad erga qabamne as herreegni baankii keenyaa ittifamee jira kan maatii keenyaa. Kanaafuu dhorkaan herreega baankii keenyarra kaa'ame yaa ka'u jechuudha mana murtichaa gaafataniiru. Akkasumas immoo namoonni Siraaj jedhaman 1000 lakkaa'aman qabeenyi isaanii ittifameera jedhaniitti dubbatanii jiru. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti jechuudha. Maallaqa Jawaariin daldalaa jirtu jedhamanii qabeenyi isaanii ittifamaa akkasumas immoo saamamaa jira, kun irraa dhaabbachuu qaba jechuudhaanis mana murtichaa gaafataniiru. Poolisiinis immoo qorannoo isaa xumuree waan jiruuf herreegni baankii keenya ittifamee nuuf yaa gadhiifamuu jechuudhaan obbo Jawaar Mahaammad gaafataniiru mana murtichaa. Wanti kun kan ta'e mana murtii kanaan miti. Kun galmee qorannoo duraati. Dhimma ittisa herreega baankii wajjin wanti wal nu qabsiisu hin jiru. Kanaafuu iddoo ittifni kun itti bahee deemuudhaan iyyachuu dandeessu jechuudhaan mana murtichaa ajaja kenneera. Gama biraatiin immoo Baqqalaa Garbaa mootummaan mana murtiitti fayyadamuudhaan morkattoonni siyaasa keessatti akka hin hirmaanne gochuudhaaf hojjetaa jira. Kana malees immoo miidiyaaleen mootummaa keessattuu duula hamaa nurratti adeemsisaati kan isaan jiranii. Akka fakkeenyattis jeneraalota dargii affeeruudhaan nurratti dhaadatamaati kan jiru. Kun nurraa yaa dhaabbatu, lubbuu maatii keenyaaf illee sodaa keessa galcheeti kan inni jiru. Kun nurraa yaa dhaabbatu yookaan immoo nuyis waan kana akka ofirraa ittisnuuf carraan nuuf yaa kennamu jechuudhaan mana murtichaa gaafataniiti kan isaan jiranii. Habtaamuu Xababuu ture. Manni murtichaa ragaalee abbaa alangaa kan dhagahuuf roobii dhufutti beellama qabachuus nutti himeera. Oduu oolmaa dhaddacha biraatiin manni murtii gaazexeessaa OMN Guyyoo Waayoof qondaala kaafaa olaanaa obbo Dajanee Xaafaa dabalatee mirgi wabii namoota 4 eegamee fi akka gadhiifaman ajajullee abbaan alangaa waan oliyyateef akka to'annoo jala tursiifaman taasifameera. Mana murtii aanaa magaalaa Bishooftuutti ammoo obbo Liddatuu Ayyaalee irratti guyyaan qorannoo dabalataa 7 hayyamameera.
Amammoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Itoophiyaatti kan har'aa nama 1472 dabalate lakkoofsi namoota COVID-19 irratti argame 42 ol ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Akka ibsa guyyuu ministeerichaatti sa'aatii 24 keessatti namoonni 14 kan du'an yoo ta'u lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan lubbuu dhabanii 692 gaheera. Ameerikaan dhiiga namoota COVID-19 irraa fayyaniin warreen vaayirasichaan qabaman yaaluufi Doonaald Tiraamp yaaliin kun du'a namootaa 100 keessaa harka 35 hir'isuu danda'a jedhan. Afrikaa kibbaatti barattoonni sadarkaa mararra jiran wiixata har'aa jalqabee barnoota isaanii sababa weerara koronaa vaayirasiin addaan citee turetti deebi'anii jiru. Biyyattiitti lakkoofsi namoota koronaan qabamanii hir'achuu jalqabnaan manni barumsaa kan jalqabame. Hokkora mana hidhaa Madagaskar keessatti ka'ee dhaabuuf carraaqqii qondaalonni taasisaniin hidhamtoonni 20 mana hidhaa kibba biyyattiitti ajjeefaman. Rakkoon kun mana hidhaa naannoo Faarafangaanaatti sa'aatii 6tti mudate. Hidhamtoota garee lamatti qoodamantu eegdota isaanii haleeluu jalqabe. Israa'elitti dargaggoonni saantimoota warqee 425 hubboo supheetiin awwaalame qotanii baasan. Saantimoonni kun waggoota 1100 dura kan awwaalaman yoo ta'u dargaggoota qorannoo arkeeoloojii irra turantu argate. Oduuleen gaggabaaboo isaan kanneen. Kaayitaanutti wayita ceenu mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa haleellaa masjiidaaf ajjeechaa imaamotaa fi abbootii amantaa Islaamaa irratti tibban iddoo adda addaatti raawwate balaaleffachuun ibsa baaseera. Ibsa kanaan haleellaa fi ajjeechaawwan kunneen akka dhaabbatan mootummaan gochoota kana qulqulleessee kanneen gaafatamtoota ta'an irratti tarkaanfii akka fudhatu akkasumas ammoo iddoo ajjeechaawwan kunneen itti raawwataman qulqulleessee ummataaf ifa akka godhu gaafateera. Iddoo ajjeechaawwan kunneen itti raawwataman keessaa tokko kan ta'e godina Arsii Lixaa aanaa Gadaba Saasaati. Jimaata darbe hagayya 21 jila mana maree dhimmoota Islaamaa Oromiyaa hoogganuun garas imalanii ka turan pirezidantiin Majlisaa Oromiyaa Sheekh Haji Ibrahim wanti argan gaddisiisaa ta'uu dubbatu. Jila guddaa wajjin deemnee isa san irratti wanti agarree yoo jiraate maali inni mana Sheekh Umar Suleymaan rahmatullahi alayhi iyyitiin alaan qorqoorroo ciccirtee seente baay'inni isii 20 oli warri immoo qabatamaan yeroo sadakkaa'e antamii saddeet jedhu seennee wayitaalaalletti maatiin isaanii akkuma jirutti nutti boohee gadda keessa galle mataan kennaddeeni akka mana isaaniitti mataa isaaniitiif illee haati warra isaaniitiif illee walumarratti iyyitiidhaan dhuman warri bariisaa reeffa kaasee qabree hundi isaaniitu achi jiraachin nutti himanii maali inni farqi kana godhe hoo maali jennee wayita gaafannullee hidhataadha jechuu malee nama dhabaluu jechuu waliin beekanii hidhataan gara nama 8 kan marfamanii jedhee warri dhokatee ilaalaa laalu nuuf hima. Wanni kun maaf tahe manatti abbaan amantaa guddaan kun maaf xiyyeeffatame wanta jedhu gaafii kan dhiyeessine. Tole eenyuuf dhiyeessitan? Koomishina poolisii mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyeessine. Isaan bifa kanatti quban qabanii hirrifatanii kanumarraa ka'anii daddafanii akkasumatti dafanii koree qulqulleessitu dhaabanii jiru. Gara biraatiin immoo masjida keessatti quraana nama qara'uu fi qaraasisu foddaa masjidaatiin darbatanii keessatti dhahanii namni lama akka mana yaalaa amma jiru qabatamaan jira. Inni kun magaalaa Shaashamaneeti. Gara biraa ummata salaatu masjida keessatti alaa xiyyitiidhaan darbatanii tokkosan jechuutu jira. Wanna kana dhageettanii jedhee gaafannaani wanni kun baay'ee rifatanii isaan qulqullaa'uu qaba waan jedhurra geenne. Kanaaf amma dhimmicha kana bifa kanatti ilaaluun dura mee hooggantoota ol'aantuu hundaanuu wal geennee wal mari'annee dhimmi kun akkamitti qulqullaa'aa garuma fuulduraatitti illee mootuyyuu akkamitti deemamuun biyya kana odoo nageenni hin boora hin deemuun mala waan jedhu bal'innaan nutis akka abbaa amantaatitti amantaa hooggannu wajjin taanee waan jedhu bal'innaan haasa'uudhaaf karoora qabannee turre. Egaa isaanii wal arginee dhimma kana keessa gallee bal'innaan dhugaa fi dhara jirtu addaan baasnee qulqulleessineeti kan hawaasa keenya beeksifne. Iddoo kaanitti illee wanti wal fakkaataan akka
ta'e wanti sooshaal miidiyaa irra waan adda addaa dhageenyuun jira. Meeqa isin quba qabdan iddoo eessatti maal akka ta'e gabaabsitanii mootonaaf kaastanii. Kan nuti quba qabnu haga ammaatitti karee godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaati irratti imaamni masjida tokko wareegame jechaa hin dhageenna. Imaamni kun eessatti wareegamee deebi'ee maqaan isaanii eenyu maal odoo hojjetanii masjida moo haala moo qaama qulqulleessu jechuun garee keenya kan gumii dhimma islaamaa godina Harargee lixaatiin dhimma kana qulqulleessitanii ariitiin akka nu geessanii inni qulqullaa'utti jira. Ka kofalee masjida keessatti ummata salaatusti foddaadhaan itti dhukaasanii ummanni akka carraa ta'ee sujuudarra waan jiruuf xiyyitiin garaarra tartee rabbi baase. Egaa wanti ta'e wanti dhageerne fi wanti agarre jira. Qaama dhimmi kun kallattiin ilaallatu wajjin marii gubbaa jirra. Marii saniin duyda duuban qulqulleessinee ibsa kennina dirqama kenna. Kaitaanutti wayitachaynu booranni gumii gaayoo har'a eebbifatee eegalee jira. Gumiin gaayoo ka waggaa 8 jechuunis gadooma tokko keessatti al tokko taa'amu kanarratti murtii gurguddootu darbaa jedhu abbaan gadaa booranaa Kuraa Jaarsoo Kuraa Busuu Warqa Olaanaatu dubbise. Gumii gaayoo jechuun gadaa booranaati ganni 8 keessatti ganna Agreesoo irraa taa'u. Waan finni booranaa cuf dubbatu waan seera booranaa ka duraan jiru qabsii dabarsanii seeraadhaallee waan aadaa gooroo kadhawaa kadhigaayyuu horma korbeessa kan cufin dubbatti aan seer nama saallee cufa arri dubbatti arda guyyuma eebbaati murtee gurguddoo immoo guyyaa torbee kan lamaanii keessatti mariin godhamee waan marii kanaan itti walii galan duuba dhumirraatti murtee dabarsan. Sagantaan arri jalqabame arda sagantaan kam eebbaati guyyaa gargarii qoodattee jirti. Guyyaa tokko hanga shaniitti marii miiloo yookaan gaaddis miilootti waliin ta'a. Guyyaa ja'aagaa guyyaa 10itti gaaddisa gosaa waliin ta'a. Guyyaa 10 hanga 14itti immoo gaaddis gumii ka waliigalaatti tolfamaa jechuudha. Arri qoraa dhibiin qabdu eebbuun qabdu. Gumii gaayoo kanarratti kan hirmaatu eenyu fa'i? Nami adii gurraachillee hirmaachuu danda'a, biyya keessaaf biyya alaallee hirmaachuu danda'a, nami xiqqaa guddaan dhiiraan addeen nam tokkollee dhoowwan qabu. Qophiin taasifamu maaltu jira sagantaa kana jalqabuudhaaf yaa'ii kanaaf? Qophiin taasifamu dullachi gaayoo yookaan farda qubatte kansa. Dullachi gaayoo qaltee gumii guyyatti qabatta. Qophiin dhibiin jidduutti hin jirtu garuu haala yerootiin wal qabatee waan nam dhibee balaa kallee akka to'annoo godhanii akka alkooliif maaksii fayyadaman nami gargara dhufchuuf akka maaksii kana haguuggatee seenu kana nageenyaalleen akka to'atan waan kan cufa duraattuu mariin godhamee qophiin gargara taasifamee jira. Bakki yaa'iin gumii gaayoo booranaatti adeemsifamu kun eessa? Ana daasi arda gaayoo keetti waggaa 8 godhama. Gadoom tokko keessatti yeroo tokko ganna Agreesoo irratti horamaa jechuudha. Seera duraan tumamee jirus ni labsanii haaraallee baasanii tumuun hin danda'ama. Xumura irratti koomishiniin filannoo naannoo Tigraay ibsa har'a kenneen filattoota galmeessuu haga kamisaatti tura jedhameen haga eegeen ol namoota miliyoona 3 ol galmeessuufan jira jedhe. Dubbii himaan koomishinichaa obbo Marrasa Tsahaayee paartileen filannoo irratti hirmaatan dilbata darbe falmii marsaa jalqabaa gaggeeffataniiru jedhan. Gama kaaniin namoota dhuunfaan dorgomuuf galmaa'an keessaa 6 sababa adda addaa himachuun filanicha keessaa bahaniiru. Isaan keessaa Maqaleetti dorgomuuf ka ture Atikiltii Gabrasillaasee sababa adda kutaniif akkas jedhu. ወደ ምክር ቤት ገብቼ ምክር ቤቱ ላይ mana maree seenuun sagalee uummata koo dhageessisuu fi rakkoo hawaasichaaf qabsaa'uuf yaadeen ture. Ulaagaa barbaachisus guuteen galmaa'e. Adeemsa duula filannoo keessatti akka hubadhee turetti yaada sagantaa fi ajendaa qabdu uummata hubachiisuu fi miidiyaan akka hayyamamu bakka garaagaraatti namoota walitti qabanii mariisisuu amansiisuu akka danda'amuu fi baasii maxxansaaf barbaachisu ammoo akka koomishiniin filannoo ramadu kanan beeku. Erga hojiitti seennee gaaffii koomishinii filannoof dhiyeessinee garuu hayyamamaa hin taane. Sababa koronaa vaayirasii irraa kan ka'een namoota walitti qabuun waan hin danda'amneef manarra deemanii immoo kakaasuun waan hin mijanneef miidiyaalee fayyadamuunis waan hin jirreef keessaa ba'uu murteesseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya koomishiniin naannichaa namoota dhuunfaaf bajata akka hin qabne kanaan dura BBC Afaan Tigiriffaatti himee ture. Sagantaa raadiyoo keenya ka galgala har'aa asumarratti goolabamaa bor sagantaa biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.